Yoo sooma Ramadaanaa kana sirriitti hin beektu ta'e balaa guddaa keessa jirta. Waa'ee sooma Ramadaanaa kana hin beektu taanaan ammuma eekim yookaan sagalee kana hanga xumuraatti dhaggeeffadhuuti sooma kee itti fufi. Xumura irratti deebii kee koomentii irratti barreessi. Egaa jinni tokko jira. Jinni kunis ji'a quraanni Rabbii keessatti bu'e. Ji'a cubbuun itti dhiifamu. Ji'a halkan tokko keessatti ibaadaan ji'a 1000 caalu argamsiisu. Jinni kunis Ramadaanam. Garuu maaliif musliimonni addunyaa guutuu keessatti aduun baatee hanga aduun lixuutti nyaataaf bishaan ofirraa dhoowwu? Maaliif ji'a kana keessatti qalbii jijjiirratu? Soomni Ramadaanaa adabbii moo badhaasa? Har'a waa'ee soomana Ramadaanaa sirriitti hubanna. Yooma akka jalqabe maaliif akka soomamu akkamitti akka gaggeeffamuu fi namoonni amantii Islaamaa hin hordofne akkamitti akka ilaalan mee hanga dhumaatti na waliin turi. Waan hedduu si fayyadu ni baratta. Ramadaanni ji'a saglaffaa lakkoomsa ji'oota amantaa Islaamaa jechuun lakkoomsa Hijiraa keessatti argamudha. Lakkoomsi kun ji'a aduu irratti hin hundaa'u. Ji'a ji'aan jechuun ji'a ji'aan mul'atu irratti hundaa'a. Kanaaf Ramadaanni waggaa waggaan gara guyyaa 10 hanga 11 dura socho'a. Seenaa keessatti dirqamni soomana Ramadaanaa bara lammaffaa Hijiraa keessatti murtaa'e. Yeroo sanatti ajajni Rabbii bu'ee musliimonni ji'a Ramadaanaa akka sooman dirqamaan ta'e. Akkasumas quraanni qulqulluun ji'a kana keessatti bu'uu jalqabe. Kanaaf ji'ni kun iddoo guddaa qaba. Ramadaanni yoom jalqabe? Ramadaanni yeroo ji'a haaraan mul'atu jalqaba. Biyya garagaraatti yeroo tokko tokko guyyaan jalqabaa garaagarummaa xiqqoo qabaachuu danda'a. Sababni isaas ji'a arguurratti hundaa'a. Fakkeenyaaf bara 2025 keessatti Ramadaanni jalqabaa isaa gara dhumaa Gurraandhala yookiin jalqaba bitootessaa ture. Sababni isaas lakkoomsi Islaamaa guyyaa 354 qofaa qaba. Kanaaf waggaa waggaan gara fuulduraatti socho'a. Soomni jechuun aduun baatee hanga aduun lixuutti nyaata bishaanii fi walqunnamtii saalaa dhiisuu qofaa miti. Of to'achuu fi cubbuu irraa of qusachuudha. Arrabni kijiba hin dubbatiin, maqaa namaan balleessiin, ammeenya hin babal'isiin, iji waan badaa hin ilaalle, gurri waan badaa hin dhageenye. Nabiin Islaamaa Muhammad akkana jedhani. Namni kijibaa fi hojii hamaa hin dhiisne Rabbiin isaaf nyaataaf dhugaatii dhiisuu isaa hin barbaadu. Kana jechuun soomni qaama qofaa osoo hin taane qalbii fi amala jijjiiruu qaba. Eenyutu soomuu qaba? Soomni dirqama ta'e nama musliimaa, nama qaamaa fi sammuu guutuu qabuu fi nama umuriin gaatee irratti garuu namoonni muraasni ayyama argatu. Fakkeenyaaf namni dhukkuba cimaa qabu, namni imala fagoorra jiru, dubartiin ulfaa yookaan dubartiin daa'ima hoosistuu, akkasumas namni dulloome dadhabe, isaan kun yeroo biraatti bakka buusuu danda'u yookaan hiyyeessa nyaachisuu danda'u. Amantiin Islaamaa rakkina namaa hin barbaadu. Laafinaa fi haala namaa ilaala. Guyyaan Ramadaanaa akkamittiin dabarfama? Ganama baree dura nyaanni ganama nyaatama. Kun humna guyyaa guutuu namaaf kenna. Aduun baatee jalqabee hanga aduun lixuutti namni sooma. Yeroo aduun lixuu afattarama jechuun soomni ni banama. Yeroo baay'ee bishaan yookaan timraan jalqaba nyaatama. Akkuma nabiin gochaa turanitti halkan keessatti salaanni dabalataa jechuun tarawwiin masjida keessatti salaatama. Akkasumas quraanni ni qara'ama, kadhannaa ni dabala, sadaqaan ni kennama. Ji'ni kun ji'a quraanaa fi tola ooltummaati. Ji'a Ramadaanaa keessatti halkan addaa tokko jira. Halkan kun ibaadaan isaa ji'a 1000 caala jedhamee ibsama. Kana jechuun waggaa 300 caala. Musliimonni guyyoota 10 xumura keessatti ibaadaa isaanii dabalatu. Halkan kana argachuuf carraaqu. Halkan kun araara nagaa fi badhaasa guddaa qaba jedhamee amanama. Maaliif soomama? Tokkoffaa ajaja Rabbii raawwachuuf, lammaffaa amantii cimsuuf, sadaffaa hiyyeessa hubachuuf, yeroo beela'uun jirutti nama beela'ee jiraatu caalaa hubata, afraffaan of to'achuu barachuuf, fedhii kee to'achuun humna guddaa siif kenna, shanaffaa tokkummaa uumuuf. Musliimonni addunyaa guutuu yeroo wal fakkaataa soomuu, yeroo wal fakkaataa kun tokkummaa fi obbolummaa cimsa. Namoonni amantii Islaamaa hin
in hordofne sooma ramadaanaa akkamitti ilaalu baay'een isaanii akka sirna amantii fi aadaa guddaa tokkotti ilaalu kaan ammoo akka leenjii of to'annoo fi sirna hawaasummaa tokkotti ilaalu namoonni muraasni fayyaa qaamaafis faayidaa qaba jedhu garuu musliimotaaf kaayyoo guddaan ibaadaa fi ajaja rabbii raawwachuudha soomni isaanii kadhannaa araara barbaaduu fi qalbii qulqulleessuu irratti xiyyeeffata ramadaanni ji'a beelaa miti ji'a jijjiiramaadha ji'a qalbii haaromsuudha ji'a cubbuu dhiisuu fi karaa sirriitti deebi'uudha ji'a nama gara rabbiitti dhiyeessuudha namni ji'a kana sirnaan fayyadame jireenya isaa keessatti jijjiirama guddaa arguu danda'a kanaaf ramadaanni yeroo addaa carraa addaa fi badhaasa guddaa qabudha haa ta'uyyuu yoo musliima taate ji'a kana akkamitti simatta ibaadaa kee ni dabaltamoo akkasumaan dabarsita yoo musliima hin ta'in har'a waa'ee ramadaanaa maal baratte soomni isaanii maal akka ta'e sirriitti hubatteetta jedhee yaada galatooma.